السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لما نرمو الأجر جرت نجيني بلا أمرت كي سنوي فهنا قال نفتني الكبرتي ياكم التانو والنهار لقويا راتي كان هندي كي سنو بقمدني على كيني بوليسين كان قد سيبسيسي آنو تكايوسي تمودا كان فيديو ورابني قد إيساني دا إيفام والله sadarkaa haadha keenyaa kana ta'uun kun sadarkaa kana gahuun keenyatti waan nama wallahi waan nama jibbisiisu waan fokkata waan biraati miti kan haadha keenya kana poolisii kana gachiibsiisuudhaan kun waan biraa osoo hin taane sababa hijaabaati jechuudha. sababa hijaabaatiif akkasi luka isii keessa jechuudha. Aboo rabbi wallahi harka kan keessa rabbaa qabu inshallah. Riifama wallahi dhimmumatu akka malee miira keessa nama galcha. Rabbi harka kee haa qabuun jedha jalqaba irratti biyya keenya san keessatti jibba islaamummaaf qabamu dhugaa dubbachuudhaaf yeroorraa hammaataa dhufee jira. Akkuma isiin jibbaa keenyarra ijaaramte ammallee jibbaan sun haanni sun hin dhaabanne jechuudha. Haanni sun ammallee itti fufaa jira. Akkuma argite haadha ofii ofirraa dhalee amma dubartiin kun haadha isaan taati. Haadhiin akkanatti miidha keessa gachiibsee akkanatti rukutuu kanan taateef haadhi isaa gaafa gachiibsee akkana rukutu caala maaltu qalbii nama cibsamee biyya keenya san keessa maaltu deemaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Ifama waan dursattuu waan irraa sanillee hin jiru garuu wallahi waan qalbii nama cabsuudha akka badaa waan nama dhagaa waan miira si tuquudha. Gaafa tijaaba kan keetiidhaaf akkasitti namtu gaafa amantii kan keetiif akkasitti xiqqeeffamtu inni viidiyoodhaan beekaaf na fakkaata. Inni viidiyoon duubaan jiru inni caaraa miidiyaa kana arganii beekamtu jira jechuudha. Hawwatii keenya karaa hin taanedha akka hin taanedha isaa irratti godhaa jiran. Poolisii jedhanii keessaa fooyyuun milishaa uummata keenya godhaa jirtu. Milishaan gandaa uummata keenya godhaa jirtu. Wallahi rabbummaan qoftee argu. Rabbummaan qoftee haa argu. Wanni isaan haadha hiyyeessaa godhaa jiran. Wanni abbaa hiyyeessaa godhaa jiran. Wallahi waan fokkisa gurratti nama dhaga'uudha. Darbee viidiyoon bahu kana qofa argaa jira. Garuu biyya keessa wanni isaan godhaa jiran keessaa fooyyuu milishaan gandaa haadharraa banii haadha akkas godhuun sun haadharraa banii harkamaattu haadharraa bahee haadha akkas godha akkasitti dhaana garuu aboo rabbii harka kee haa qabu wallahi harka kan kee rabbii haa qabu harka kee qabee harka kan kee amma booda waa takka hin qabatin inshallah. Amma guyyaa 19 kana keessa jechuudha. Biyya Turkii keessatti daa'imni waggaa 7 manaa baatee dhabamte jechuudha. Garaagarummaa biyya keenyaa fi garaagarummaa Itoophiyaa biyya namaa jechuudha. Daa'imni waggaa meeqaati? Daa'imni waggaa 7 manaa baatee dhabamte. Mootummaan jechuudha. Poolisiin biyya guyyaa 19 osoo manatti hin galin ifama guyyaa 19 osoo manatti hin galin haga mucaan sun argamtutti irra hojjetaa turan jechuudha. Guyyaa 19 osoo manatti hin deebin guyyaa 19 hundarra hojjetaniitiin ilmoon gabbaatee dhabamte osoo mana barumsaaf deemtu jechuudha. Kan miidiyaa warraa gabaasu guyyaa 19 osoo manatti hin deebin irra dalagamanii daa'ima san booddee isii rabbi rahmataa godhuufi kan namni ajjeeseetiin kararra gatee jechuudha. Namni ajjeesee baadiyaa keessa gatee argame jechuudha. Guyyaa 19 poolisiin ilmoo waggaa 7 irra hojjetaa ture jechuudha. Garuu poolisiin biyya keenya haadha isa dhalte harkaadhaan rukute jechuudha. Haadha isa dhalte harka ofiitiin guddiste akkasitti akka hin taane akkasiin agarsiisan asirraa viidiyoo fidee asirra gadhiisa garuu hin eeyyamamu. Harka akkasiitiin dha jechuudha haadha ofiisi. Sila hiika haadha namaa kunniin barandaa jala guddate maal haadha hiika haadha maaliif beekama? Kunniin barandaa jala guddate barandaa jala dhalate barandaa jala guddate
waa'ee namummaa maaliif beeka? Hariiroo namni waliin qabu, hariiroo haati ilmoodhaa qabdu maaliif beeka isaan? Nyaadhaa waan hin beekneedhaaf bunni akka bineeyyiitti guddate. Oduu hagi fedhe badii isii fi waan fedhaa ta'u badii isii badii haadha keenyaa kun jechuudha. Wallaahi haga fedhe haa ta'u badii isii akkasii akka sadarkaa sanitti jechuudha. Sadarkaa akkanaatitti sadarkaa fokkataa kanarra akkana isiin reebamuun wallaahi eeyyamamu. Badii seeraan gaafatama. Hatta lubbuu isii iyyuu ajjeesu ga'e jechuudha. Badii seeraan gaafatama. Garuu harka maalidha haadha si guddiste kan harka haati si dadhabdee waa meeqa si gootee akka namaatti si dhaabdee akka namaatti akkati baatee akka namaa kanatti dubbannuun taasistee harki isiiti waa meeqa nurraa dhixxee nu guddiste. Harkuma isii akkasi guddiste saniin deebanii isii dhaanan jechuudha. Harka maantu isii dhaana dhugaa Rabbi. Abboo Rabbii wallaahi Rabbii harka qaba harkaan keessa argatta alaamshisu. Rabbii harka qaba harkaan keessa argatta qabu inshaallah. Harki kan kee qaamni kan kee amma booda akka hin dalagin akka qalbiin cabsite wallaahi akka namni viidiyoo isaa arge dhuguma namummaadhaan dhuguma islaamummaan gosa keessa jiraatti wallaahi qalbisi caba. Wanni hawaasa keenya irra deemaa jiru jechuudha. Wanni hawaasni keenya kan miidiyaan dugda duubaa jiru kan miidiyaan quba isaan qabne ilmoo hiyyeessaa keessaa fuuyyuu biyya keenya san keessatti ta'ii tarii biyya namaa biraa keessatti ta'ii binees mootummaan biyya harkaa qabu yeroo kana keessatti. Eenyu balleessanii eenyu himata sila rabbuma himanna rabbiin tumsa nuuf haa tumsu. Rabbii harkaa qabaa dhiifti nuuf haa tumsu. Haqaadha keenya kana rabbiin isiin jalqabee warra haqa dhabe hunda rabbiin warra akkaataa maleedhaan miidhamaa jiru warra miidiyaan quba hin qabne warra namni quba hin qabne rabbiin qofti quba qabu. Warra sadarkaa isaanii hin jiraannaa fi duunaa keessaayyuu jiran. Abboo Rabbiin haa birmatuuf wallaahi Rabbi haa birmatuuf. Inni harkaa qaba. Rabbiin haa birmatuuf inshaallah. Isuma harkaa qaba waan ta'eef raammanni Rabbii bal'aadha waan ta'eef isarraa abdiin murannu nullee. Islaamummaa yoo taate islaamummaa Rabbi filate abadan. Ati maaltu murtaa miti haadha keenya takkatti tokko san dhooftaa miti addunyaa kana osoo dhoofte abadan deebisuun hin danda'amu. Islaamummaa taanaaniin alhamdulillah Rabbi filatee nuuf kenne garuu jibbaa isaan nu agarsiisaa jiran jibbaa isaan kallattii hundaan nuuf qaban alhamdulillah ala kulli haal. Nama waan gaarii harkaa qabutu jibbama. Nama karaa sirrii jirutu jibbama. Akkasuma immoo nama waan qaalii tokko jechuudha. Waan sila maallaqatti hin jijjiiramne waan lubbuu namaatti hin jijjiiramne nama akkasii nama harkaa qabutu jibbama yeroo ammaa kana keessa. Alhamdulillah baga islaamummaadhaan nu jibbamne baga hijaaba keenyaaf jechaafuu reebamne baga hijaaba keenyaaf jechaafuu dhaamne baga hijaaba keenyaaf jechaafuu dhaanamne. Kaleessa dubartoonni kaleessa lubbuu fi dhabanii lubbuu fi gareeganii dabarsanii kennanii homaa miti dhaamuu homaa miti. Wanni hiikaa guddaa qabu ammoo maalirra dhaamedha maalirra akkasi diqqaadheedha. Waan gaarii waan rabbiin jaallatu akkasi diqqaadhe moo waan fokkattu waan rabbiin jibbu akkasuma waan dhalli namaa jibbu akkasi diqqaadheen walii adda wallaahi. Baga waan gaarii irra jibbame waa rabbi alhamdulillah nu rabbiin qabna. Dhalli miskiinni nu keessaa hujuu illeen dubara warra dubaraa jechuudha warra amantaa islaamaa qabu rabbiin qabna alhamdulillah. Wallahi namni Rabbi amane abada maayyuu hin taane haadha keenya Rabbiin dhiyootti dhugaa isii haa baasu. Rabbi harkaa qaba osoo hin bulin osoo hin turin isiidhaan jalqabee haqa dubartoota keenyaa hunda akka hin taane miidhamaa jiran ka kallattii hin taanetti lubbuu isaanii dhabaa jiran ka kallattii hin taane reebamaa jiran ka mana hidhaa keessa jiru akkasumallee ka mana hidhaa alaatiin jiru
mara isaayyuu rabbiin osoo hin turin osoo hin bulin osoo nurraa hin turin dhiyootti haadha keenya kanaan jalqabeetiin furmaata nuuf haa fiduun du'aayii kiyya. Maaliif isin irratti illee balleesse wallaahi wanti jirii miila keessa nama galchaa wanni dubbatuun illee wallaahi waa hedduu dubbachuudhaaf fedhe garuu nama harkaa facaasa jechuudha. Nama harkaa facaasa homaa mitaa yoo tiisi qofaa miti nullees wajjin dhaabne nu warri hijaaba uffannee deemne takkaan warra rabbitti amanu hunduuyyuu si wajjin dhaabne si qofaa miti namni akka sirriiba keessa tumame miila keessa tumame sun wallaahi si qofaa miti si qaamaan ka tuqan si qaamaadhaan dhaabne wallaahi nu qalbiidhaan nu qubsataa jiru. Harki haadha keenya dheessu inshaallah mabooda deebii waan qabini nagaan jiraadha osoo balleessa immoo dhiifama. Turtii gaarii uummata koo du'aayii godha waan ta'uuf inshaallah murtee rabbii dhiyoodha. Rabbii waan gaarii nu haa murteessu.